Qeerroo jirtu? Qeerroo jirtu? Warri asanaan mee jirtu? Warri asan Rashidee jirtu? Warri Aliwaa jirtu? Warri Adam Ali jirtu? Warri Warqatuu jirtu? Gumaan nyaanna? Gumaan nyaannu hin baasne malee? Gumaa Adam Aliitii fi Aliwaa hin baasna? Kan wal baasu kan baasnu moo walii galleeti? Walii galleeti kilaashiin miti kan gumaa baasnu. Walii galleeti miti? Walii gallaa? Wal qoqqoonnaa? Hartummaa fursee cirratti caffaa kamisee dawaa caffaa doon jedhin dawwee harawa doon jedhin tokko taane gumaan baasnaa? Obboleeyyan keenya kan kaleessa dhabe gumaan nyaaddu gumaan baasa. Gaafa Aliwaa fi Adam Ali dhabe sani odoo wareegame jedheen ture. Baga wareegamne kana arguun baay'ee na gammachiisa. Bagas na arge odoo Adam Ali na arge laatee gudii kana baay'ee gammadan ture. Odoo Aliwaanis jiraatee na arge laatee baay'ee gammadan ture akka ani har'a gammade kana. Galma isaanii moo nangaa? Galma isaan haqa namaa saamuu odoon ta'in daandii namaa doo hatuun ta'in kan qabsaa'u turani saba Oromoo Wallootii hundaaf naa jiraadhaa moo ammas hin jiraannaa gumaas hin baasna. Ammas kana keessa warri wareegamne kan lubbuun jiru kan baqate numa jira. Qe'een galnaa nuun jedhanii 15 baga qe'ee deemnee turre kaleessa galgala galle. Nu keessuma jira basaastuun ammalleen. Yaa Oromoon bitaminaa birriin qarshiin nun dindirin qarshiin maaliif bitamna? Nu Oromoodha. Nu Afaarii, Amaaraa, Tigree sanyii wal hin qoqqoodnu. Sanyii wal qoqqooduun miti kan qe'ee baqachuu jiru. Ani wanni lama wanni daamuu qabu tokko hajoolleen amma kanasumarraa bosona kee yaa'uu jirtu numa jirti galaan jedhuun galaa kamiin hin jedhaan har'a ani halkan guutuu cinqamaan bule har'a mana gale 15 kiyya kan hin cinqamaa bule maal eedoon aan jettani sanatti nimuuf ammas qophiin jira. Jarattiin nu wareegsisuu jirtu suni bakka ittiin san jirti. Akkamiin hin qe'ee galee akkamiin hin rafaa? Akkuma Adam Ali miila hin qabne ani miila qaba. Akala godolo waan takka hin qabu. Xayyitiin ena dha'anis hin qalfatan shamarran jedhanii. Kana nama miila tokko ajjeese ana dha'uu hin qalfata? Hin qalfatu. Kanumaafuu kan baqaddamoo lugnummaan miti. Kaayyoo Adam Aliitii fi Aliwaa galmaan hin gaadheeti. Yaa Oromoo mee abboo 5,000 fi 1,000 takkaan hin bitamin birri maallaqaa jimaati. Kana keessa sinuma jirtanii mee Oromoon bal'aan akkami qabsaa'e jedhaati mee mataa keessan kan aggaa ciistanis aggaa dhaabbattanis yaaddadhaa. Saba Oromoo gurguruun saba Oromoo ajjeechisuu ani godhu silaa doon du'e naa wayya ilma Oromoo tokko ajjeesuurra. Warra as jiru obboleeyyan kiyya baay'een galateeffadha isaan achitti Finfinneettis argeetiin ture isaan walitti qunnamneerras baga nu dhufanii baay'een gammada. Kanuma arguun isaanii akka wareegamuu jirru kanuma arguun Oromiyaa bal'aan naa dhaga'uun anaaf gammada baay'eetti gammada. Ammas moo isaan waan naa qabatanii deemaniif waan tokko nan himaaf. Hajoolleen keenya lakkaa'amanii dhuman kan mana hidhaa jiran hamma meeshaa isaanilleen Oromiyaa bal'aa irratti deemanii naa himanii akka mana hidhaa fi guyyaa 3 kana keessa akka mana hidhaa irraa naa ba'an. Tokko moo kan hin dhaamuu qabu hajoolleen maataa saara kee deemuu jirtu kun yeeqa eeggalte akkuma Adam Ali xiyyitiin dhaamanii warri dhoofsusu jiru sun aangoon waa gadhiisanii.
seeraan bullaa gadaan bullaa Oromooni adamaliitii fi aluwwaa namin wareege seeraan nu adiyaatuuti seeraan nu adiyaatuuti kan ajjeeses akka isaan ta'e beekna kan ajjeechises isaani amaaraa killi wanni amaaraa killili riyyuu hayrii achi kan dhufe nu eeguudha isaan baratanii waan meeqa isaanii dalaga kan argatan poolisiinis federaaliinis laakiin isaan kan ajjeesuu bira ga'ani ajajameeti nama ajjeesaniiti aluwaa fi adamanii haataniiranii eenyu dhaabbachuu turan saba bal'aa Oromoo Wallootiifi saba Oromiyaa hunda Walloo kaaba kibbaan kanaaf dhiyaatan malee kanaaf dhaabbatan malee inni doonaatin doonni maaliif ajjeesaman Oromoo kana beektanii miti hundi keessanuu Oromoo bal'aadhaaf jecha ajjeesaman makiinaa fi mana siliibinaa adamaliitiif aluwaadhaan adda baataa jechuun turan adamalii maal deebise adamalii maal deebiseef ani barbaadu mana kushinaa kee gonjoo kee jiraadde Oromoo waliin jiraachuun hawwayyannaanin gaafa Jumaa gaafa Daawud Ibsaa simannaa yaanu waarii nu bilbilanii simannaa yaana bakkee kanaan nu eegaa nuun jedhan subii akka kana deemanii Oromiyaa Wallootti himne nurraa wareeksisan isaan ajjeesanii jawwaalaa fi qawwee irraa hiikkatanii deeman adamaliitis jawwaala irraa hiikkatanii deeman jawwaal isaa maal qabaayi jawwaal isaa waan takkaa hin qabu Oromoo isa isaan itti bituu turan bichaa qaba malee waan haatee fi waan wanni jedhan hin qaban sagalee ammii bu'eetii fi ammate sani isa achirratti wanni jedhe ganaarra Oromiyaa bal'ootti deemee himaaf jechaaf wareegan isa adamaliitii fi aluwwaan duunaan qeerroo Walloo tasin badeedhanii yaalaniiti tasambannaa tasambannu miti nuti jirra hadaraa keessan Oromoo ani wareegamnaan har'a dhaabbadhaa isinis ani du'a sodaadhu na adamsuu jiran ammas na ajjeesuuf laakiin hin du'a jara kun na arganiiran moo ammas isinis jirtani Oromiyaa bal'oottis deemee himadheetiin jira hunda waan rakkoo nurra jiru Walloo laakiin ani kan barbaadu ammas borus har'as jarri kun aangoo irraa nu bu'ee abbaa gadaa mana qabna malee nama hin qabnu nuti abbaa gadaa qabdanii mana qabna malee nama hin qabnu kanumaafuu yaa Oromoo silaa hundin keenyaa garaa madaa qabnaa himeeti fixu ani har'a dubbannaani ani waanin dubbadhus kanaa ol saniin gabaabsaa namanis baay'eedhaan akkuma kiyya garaa madaan numa jira kanumaafuu hayyoollee maaxaa kee deemtu tana kan beelahuu jirtu waqtii Oromoon bal'aan qabsaa'e kan beelahuu jirtu kan ilmoo isaa gatee manaa deeme kana qeetta akkamiin gashannaa jennee wal mari'annu kanumaafuu sinin jaaladhaa naa jiraadhaa